duraan dursee carraa kana waan laattaniif maqaa koof maqaa hawaasaa kaawwan Oromoo hundumaatiif galateeffachuu barbaada. Ammoos irra deebi'ee galatoomaan siin jedha. Kanatti aansees hogganoota olaantota dhaaba adda bilisummaa Oromoo, miseensota adda bilisummaa Oromoo, deeggartoota adda bilisummaa Oromoo, seena qabeessota hawaasa uummata Oromoo kutas kanneen biyyaa hundi keessan baga guyyaa seena qabeessa kabaja gootota keenyaatti isin jedha. Taansees guyyaa har'aa kana waan lama yaadachuudhaan akka ayyaana gootota keenyaa kabajanii fedha. Inni duraas guyyaan har'aa guyyaa lama yookaan yaadannu. Inni duraas guyyaa gootonni Oromoo dirree qabsoo irratti mana hidhaa irratti mirga uummata Oromoof atoo falmanii bakka adda addaatti wareegaman galfatama nutti kennanii darban seenaaf dhaamsa isaanii ibsuu yaadachuu barbaanna. Gootonni Oromoo bilisummaa Oromoon bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf wareegama hedduu kaffalanii har'allee dhaloota haaraaf ga'uu irratti wareegama ilmaan Oromoo keessa kaffalan har'as dabalatee falmaa bilisummaa Oromoos isaaniif jecha irratti lubbuu isaanii atoo mararsiifatanii wareegama isaanii kan ittiin wareegamanii yaadachuudha. Inni lammaffaa guyyaan gootota keenyaa yeroo kabajnu waadaa kaleessa galleef erbuu gootonni keenya nutti kennanii darban bakkaan ga'uuf miseensaaf deeggarre hawaasa jaarmiyaa uummata Oromoo tokko tokkoon keenya nurraa akka eegamu ibsuun barbaada. Kanaafuu hundumti keenya hamma dandeenye fala amma argatutti qabsoo adda bilisummaa Oromoo wajjin hoogganuu deeggarsa nurraa barbaadu gumaachuu akka goonu hubachiisuun barbaada. Xumura irratti dhaamsa isiniif dabarsuu barbaadu. Diinonni keenya afaaniin waan saba keenya fakkaatanii yookiin saba keenyaaf yaadanii dubbachaa yeroorraa gara yerootti humnaaf tooftaa isaanii jijjiiranii akka saba keenya miidhaa jiran hundi keessan yoo hin beektu. Kanaafuu uummanni Oromoo yeroo ammaa kana tokkummaan gurmaa'ee mirga uummata isaaf akka falmatu dhaamsa koo isinii dabarsuu